وهندا نتي أكركن كان أمن مالكته يهوبني أرجو دندنيا نما سندمني لفا سندمني غرو من تيم دمني وان تقولا النسماني والمال والنبني كان ما في أمرت نت كان تشيكي سوى مني نما فهم فاينانسي بيكو إنجنير كرانغا سوى مني كان عارف شيخولي سو دعوانو تهمنو نهاغور سنو واي جنتاس جهنم سنو تهمنو واي حلالاس حرام سنو تهمنو نمو مالغون جرر أبيت إني فدنني أكمل ديمو كمنا أكمل تاو كمنا أكمل جارمو كمنا جنني والبرسيسو كمنا وهم الرسا نتبكيل كيسن ورسني فرقم في اللفيت كيسن باني لبتشوف أو في أكا نوبوتان برباد إن شاء الله سر بيجتيني جرا أديمس بيجتيني جرا حال مناجمنتي بيجتيني جرا غرو ندي حال مناجمنتي بريرات إسلام ماني كم نوان تيف وصوصا نسن إيتين وصوكا نسن شابسين بفكامين ولتك إندسني ديم نغنجر علموني كي نياس جرو ولكن نتي أشي ديبيني كان نما فارسور أشي ديبيني نما براتي أججمورا منا كيساس ديبيني ماكير أججمني منا كيساس ديبيني عالموتة كي أججمني بيكا كي أججمني نمنو يف أمير أججمني أججمني كم تنين نكنجر مدركام Wana rauju erotin kenin haruma hojadu titumuri harakarusi kayosi dura dini kaisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokolin akkuma jirutti ta'e garuu haalonni gurguddoon kan akka sheefaati akkuma kana barsiisonni garaagaraa as keessa jirtan kabajamoo Amiira Dargaggoo magaalaa Biliidha. Akkuma kana injiinara keenya injiinar Miftaan hundi keessanuu baga nagaan dhufne baga nagaan wal argine jechuun barbaada. Kallattiidhumaan da'awaa kan godhu ergaa kan dabarsu ulamoonni ni jiru. Nasihaa garaagaraas namni dabarsu jirri ni jiru. Garuu nuti akkuma walii wajjin jirru akkuma ergama keenya akkuma kaayyoo keenya sanarraa daqiiqaa muraasa dubbachuu barbaada jechuudha. Kallattiidhumaan gara sanatti gaafa seennu sababaan hundeeffama jamaa magaalaa Biliidaa inni guddaan dargaggoon dhaba dhabe sana kaayyoo duraan ture sana ergama duraan qabu sana kan amma irraanfate akka inni deebi'ee argatuu fi yaadatu. Ergamoonni keessaa inni olaanaan islaamummaan keenya kan nu barsiise daawaa gochuuf osoo hin taane وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قافة ربين ملائكتان بيا لفا كان كيسة بكبوا وين بكبوس نما دچe kana misooms nama dachee kana ijaaru nama dachee kana utubu gaafa jedhu ergamoo nutti kenname biyya kana ijaaruun misoomsuun bulchuun kan keenya jechuudha. Walaakin nuti jaarraa 800 addunyaa bulchinee kaane jaarraa muraasa keessa garuu parsantii 100 keessaa parsantii 10 qofatti galfanna. Innis masjida dhaqanii salaatanii manatti deebi'uu qabu. Dhimmi bulchiinsaa, dhimmi hoggansaa, dhimmi qotuu, dhimmi horomuu, haramuu, dhimmi faayinaansiidhaan biyya ijaaruu, dhimmi loluu, waraanuu lafa kaa'ame jechuudha. Kanaafuu dargaggoo amma jiru dargaggoo ijaarama beeku, ijaaraman dubbachuu beeku, dargaggoo amiira ajajamu, dargaggoo wal hogganu, dargaggoo leenjii garaagaraa fudhatee biyya isaa ijaaru, dargaggoo kaapitaala gurguddaa maallaqa guddaa of keessaa qabu. Kanumaaf ammarratti nuti kan sheekii soo ammannee nama afaan faayinaansii beeku injiinara garaagaraa sotti waamneef kanaaf. Sheekulee sun da'awaa nutti himannu nu haa gorsanu waa'ee jannataas jahannamas nutti himannu waa'ee halaalaas haraamas nutti himannu nummoo maal goon jararraa abeet inni fudhannee akkamitti deemuu qabna akkamitti taa'uu qabna akkamitti ijaaramuu qabna jennee wal barsiisuu qabna. Seerri biyyattii ni jira, adeemsi biyyattii ni jira, haalli manaajimentii biyyattii ni jira. Garuu nuti haala manaajimentii bareedaa ta'e islaamummaa ni qabna waan ta'eef osoo sana sin dhiitin osoo kana sin cabsin bifa kamiin walitti qindeessinee deemna kan jedhu ulamoonni keenya as jiru. Walaakin nuti achi deebinee kan namaa faarsuun achi deebinee nama biraatti ajajamuurra mana keessaas deebinee maatiidha ajajamnee mana keessaas deebinee haalimota keenya ajajamnee
beekaa keenya ajajamne nama nuyiif amiira jedhamee ajajamne akkamitti deemne kan jedhamu dirqama. Sababaan jamaa kun hundaa'eef muhaadaraa akkasii garaagaraa qopheessuuf osoo hin taane suuraa hamti garaagaraa fudhatamee dabarfamu osoo hin taane kaayyoo mataasa danda'e qaba. Kaayyoon sun maanni dargaggoo faca'e, siyaasaan faca'e, dinagdee garaagaraatiin faca'e, dargaggoo bakka bakkatti dhiitamee jiru kana maal gochuudha? Qaama tokko gochuudha deebisanii. Kun immoo karaa kamiin? Tokko karaa ijaaramaatiin. Ijaarama wanna jedhamu tamanuu barbaachisaadha. Lammaffaan karaa aalimotaatiin. Namni kamiin amma danda'ametti gurra lama qaba, arraba qaba, miila qaba, harka qaba, amma danda'ameen sa'aatii muraasa fudhatee aalimota irraa gattaa'ee waa baratee dhaggeeffi keenya irra guddeessa sa'aatii isaa garuu gadi ba'ee taa'aa osoo hin taane maal gochuudha? Faayinaansiidhaan jabaachuudha. Abbaa qabeenyaa ta'uudha. Abbaa makiinaa ta'uudha. Waliigalaa ramni kanaafuu dargaggoo kallattii tokko qofaan deemu osoo hin taane dargaggoo kallattii hundaan of gahaa ta'e miidiyaadhaan jabaachuu, maallaqaan jabaachuu, beekumsa gama lamaatiin jabaachuu kan duniyaas kan diiniis. Alhamdulillah aalimota jajjaboo manaa qabna. Alhamdulillah barsiisota jajjaboo masjida keessaa qabna. Injiinaroota garaagaraa ni qabna. Hojjettoota mootummaa garaagaraa ni qabna. Qabeenya ni qabna. Abbaa qabeenyaa ni qabna. Biyya bareedaa kana qabna. Isa kana waan ta'eef ijaaramuun itti deemuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan aalimota jala gattaa'u. Maqaa garaagaraa walitti baasuu dhiifnee yaadattu yoo ta'e waggaa 5-6 kana keessa maaltu darbaa ture? Jechoota jibbiinsaa garaagaraa akka dargaggeessi masjida irraa baqatu, akka dargaggoo masjida jibbu, maqaa majlisa garaagaraatiin jechoonni jibbiinsaa garaagaraa hawaasa keessa faca'ee dargaggoo buufamee masjida jibbee masjida keessa baqatee ture. Inni kun amma wanni kun deebifamee haaromuu qaba. Dargaggoo masjidatti deebi'uu qaba. Abbaan masjidaa dargaggoo ta'uu qaba. Namni magaalaa qulqulleessu dargaggoo ta'uu qaba. Namni magaalaa ijaaru dargaggoo ta'uu qaba. Dargaggoo keessatti dargaggoo muslimaa biyyuun kan keenya waan ta'eef. Jaalannus jibbinus biyyuun kan keenya bulchuun nu gaafata. Qaama biraafitti hammannee bulchuun nu gaafata. Nuti abbaa biyyaati waan ta'eef. Abbaa biyyaa gaafa jennu immoo kadhannee masjida ijaaruu osoo hin taane, kadhannee salaannee gadi ba'uu osoo hin taane, faayinaansiidhaan, maallaqaan, hoggansaan waa hundaan of ijaaruu gaafata waan ta'eef. Isa kanaafuu dargaggoon keenya yeroo hunda boo'icha qaba, yeroo hunda kadhaawwee waan akkanaa keessaa bahamuu qaba. Ammarratti gatteenyee of ijaarree masjida koo bilisomsuun qaba. Dargaggoon masjida kootiin suusirraa bilisa ta'uu qaba. Sa'aatii 24 suusiitti dabarsuurra wal ijaarree bakka addunyaan geessu gahuun dirqama. Kanaafuu miidiyaadhaan, maallaqaan, faayinaansiin jabaachuun dirqama. Nutis ijaaraan nama jammarame akka magaalaa Jimmaatti, akka godina Jimmaatti haala gaariidhaan, haala miidhagaadhaan jammaramee jira. Dargaggoon wal kumachuun qabu, wal arrabsuun qabu, wal taatiyaa'uun qabu. Inni kun amiira keenya jedhee yoo kaate amiira sanaan hoogganamee mari'achuu beekuun, haasa'uu beekuun, wal gorsuu beekuun, gorfamuun beekuun aadaa keenya ta'uu qaba. Yoo kana taane bakka gahamuu qabuu fi iddoo gahamuu qabu ni geenya. Isa kanaaf dhaamsi dhumaa maanni nuti dargaggoodhaan keenya haasofna waan ta'eef inni kun kan dhulamootaati. Dhaamsi dhumaa dargaggoonni keenya nama sadiin buluun dirqama. Tokkoffaa irratti amiiraan buluun, lammaffaa irratti ulamoota keenyaan buluun, sadaffaa irratti abbootii fi haadholii keenyaan buluun dirqama. Anasuma irratti gabaabsaa. Ittaanaan amiira keenya isin wajjin hin jira waan ta'eef gara isaatti isin dabarsa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akkanatti isin arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Duraan dursa ustaazonni keenya kabajamtoonni usulli lafa kanaa, usulli nama kanaa warroonni asirratti argamtan waa hunda dursaa nuti biqilli keessan warri isiniif ergamu fillafiiti keessan baanii dubbachuuf awfii akka nu gootan barbaada inshaallah. Dubbiin dubbatameera, gorsis dhaamsisi kan ulamaati. Garuu dhamni dhama qaba, laftis nama qaba jedhama. Waa hunda nuti akka rakkanne kan dhabne maal akka ta'e yoo hubanne arguu dandeenya. Nama sin dhabne lafa sin dhabne garuu wanti nu dhabne waan tokkodha. Innis maalni walumaan wal dhabne, ofiin wal dhabne. Nuti jalqaba irratti maaliif akka jiraannu beekuu qabna, eenyuuf akka jiraannu beekuu qabna.
gandi duniyaa kun yeroo baay'ee namoonni keenya ganda gammachuu ganda haara galfiisee danda'a no kanatti yaaddan taanaan dogongora gandi duniyaa ganda lagizeeti waan ta'eef yeroo kana keessatti eegumsa waan nurra jiru bahachuun sammuun keenya waan nurraa eeggatu godhachuun baay'ee barbaachisaadha kan nuti agabne kan garaasoon taane agabuu sammuuti kan nuti agamne agabuu sammuuti garaan maasha Allah baay'ee furdataadha baay'ee gagabbataadha sammuun keenya garuu beelahaadha adaraan amaanaan isinitti dhaamu dargaggoonni keenya beela sammuu keenya habaafnu isiniin jedha dhaamsi kan dhaamameeyyuu baqiidha inshallah dubbiinis gorsiis kan ulamaati asumarratti isinii gabaabsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.